Waboon zoonii kaaba Oromiyaa aanaa hartummaa fursee fi baatee keessatti diina du'aa fi madoon adabuu beeksise. Bifuma wal fakkaatu waboon zoonii lixaa baha Wallaggaa aanaa Waayyuu Tuqaatti lukkeelee diinaa hedduu du'aa fi madoon adabe. Godina baha Wallaggaa aanaa Jimmaa Arjootti waraanni murna piippii nama nagaa tokko miidhaa hamaarraan ga'uun dhaga'ame. Godina baha Harargee aanaa Baddalloo keessatti jaleewwan bilchiginnaa yoo bilchiginnaaf galii galchitan malee gaa'ila dhaabbachuu hin dandeessan jechuun dargaggoota saamuu fi dararuu hammeessaniiru. Godina Wallaggaa baha aanaa Kiraamuutti humni finxaaleessa fannoo manneen barnootaa akka kaambii waraanaatti fayyadamaa jedhan jiraattonni. Gurraandhala 14,2026 ashamaa harka fuunee hordoftoota miidiyaa walabummaa Oromiyaa kanneen hangafoota oduutii bal'ina oduutiif hangadhuma sagantaa keenyaatti naa waliin turan afeerraa kooti. Waboon zoonii lixaa baha Wallaggaa aanaa Waayyuu Tuqaatti diina adabuu beeksise. Bal'ina oduutiif jaalduniyaa waan qindeeffatte qabdi. Jajjabeewwan ilmaan Oromoo warreen quuqaa fi aantummaa sabaaf qaban argisiisuun lubbuu deebii hin qabne kennan waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii laalessaa gaafa Gurraandhala 13/2026 godina baha Wallaggaa aanaa Waayyuu Tuqaa ganda Boonayyee Mollotti mooraa diinaa haleeluun hedduu du'aa fi madoon adabuun qawwee keemii hedduu fi dhannolee waraanaa qophii waraanaa rasaasaa fi uffannaa hedduu irraa hiikuun galii qabsoo bilisummaa Oromoof oolcheera. Tarkaanfii waraana faashistii PP irratti fudhatamu ittuma fufuun guyyuma kaleessaa ganduma kana aanaa Waayyuu Tuqaa ganda Boonayyee Mollotti humni ittisa uummataa waboon ganamaan sa'aatii 12 mooraa diinaa haleeluun baay'ee du'aa fi madoon adabee qawwee keemii 4 hidhannoo 3 qophii rasaasaa fi uffata waraanaa baay'ee dugda diinaa irraa hiikuun mooraa diinaa onsee mooraa qabsoo bilisummaa Oromoof gabaaseera. Injifannoon uummata Oromoof. Waboon zoonii kaaba Oromiyaa aanaa hartummaa fursee fi baatee keessatti diina du'aa fi madoon adabuu beeksise. Bal'ina oduutiif jaalmagarsaa waan qindeeffate qaba. Humni Oromiyaa ijaaruuf lubbuu isaa qaalii aarsaa of godhee falma hadhaa geggeessaa jiru abdiin saba gabroome. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo goleewwan Oromiyaa cufa keessatti harcaatota murna bilxiginna guyyuu lubbuu lammiilee nagaa kumaatamaan obbaasaa fi qe'ee saba ulfoo warra gadaan buluu golgoleessaa ooltu irratti reegootummaa isaan tarkaanfii keessa deebii hin qabne fudhachuu cimseetti fufee jira. Bifuma kanaanis kaaba Oromiyaa godina Walloo aanaa hartummaa furseetti har'a Gurraandhala 13 bara 2026 ganama barii barraaqaa irraa jalqabuun lola jajjabduu jajjabeen woboo bakkoota akka Raasaa Harruqqee Utaaltee fi Hijiraa jedhamutti ergamtoota Abiy Ahmad waliin geggeessaa ooleen humna diinaa irraa ja'a ajjeesuun 8 ol kan taatu ammoo madoo ulfaataan adabuu hoogganaan bakkichaa miidiyaa walabummaa Oromiyaatiif himee jira. Tarkaanfiin gooticha sabaa waboon tiksitoota barcuma aangoo nam-tokkee Abiy Ahmad irratti fudhatamu ittuma fufuun godinichuma aanaa baatee iddoo addaa Leebanticha jedhamutti guyyuma har'aa ganama toora sa'aatii 4tti haleellaa waboon hatteen humna diinaa irratti taasiseen milishoonni sirnichaa 5 ol taatu madaa'uun hospitaala Onichaa magaalaa Baateetti yaalamaa jiraachuun ibsamee jira. Aanuma baatee kanatti kaleessa Guraandhala 12 ganama waboon wabii sabaa magaalaa Onichaa xiqqoo eelaa jedhamtu ol itti seenuun humna diinaa rasaasaan macheessee baaruuda ulachiisuun milishaa sirnicha waardiyyaa irra ture maqaan isaa Muftii jedhamu qawwee fi hidhannoo guutuu waliin booji'eera. Injifannoon uummata Oromoof. Godina baha Wallaggaa aanaa Jimmaa Arjootti waraanni murna piippii nama nagaa tokko miidhaa hamaarraan ga'uun dhaga'ame. Bal'ina oduutiif jaalduniyaa waan qindeeffatte qabdi. Godina baha Wallaggaa aanaa Jimmaa Arjoo ganda Waayyuu Sakkaa keessaa Gurraandhala 10/2026 waraanni murna piippii nama maqaan isaa Gammachuu Mitikkuu jedhamu reebicha ulfaataa qaama laalessu irratti raawwatanii itti kuufuu dadhabuun dhuma irratti qottoon dugda kutanii du'aa fi jireenya jidduutti hambisanii deemuu jira.
jiraattonni miidiyaa walabummaa Oromiyaaf ifoomsanii jiru. Waraanni murna PP kunneen badii tokko malee uummata meeshaa maleeyyitti roorrisaa kan jiran ta'uu kan himan jiraattonni qawwee of harkaa qabanitti dhimma bahuun yakkoota garaagaraa raawwachuun diinummaa daangaa hin qabne nutti mul'isuun qabeenya fi lubbuu keenyaafillee wabii dhabnee jirra jechuun jiraattonni itti dabaluun haala keessa jiran ifoomsanii jiru. Aanicha gandoota cufa keessatti lukkeeleen PP uummata meeshaa maleeyyitti bobbaafamuun ergama kaadiroota gubbaa irraa itti kenname bahachuun badii tokko malee maqaa adda addaa uummata nagatti moggaasuun tarkaanfii fedhan irratti fudhachuun gaaga'ama lubbuu fi qabeenyaa geessisaa jiraachuun ifatti mul'achaa jiraachuun ni beekama. Godina Bahaar Harargee aanaa baddannoo keessatti jaleewwan bilchiginnaa yoo bilchiginnaaf galii galchitan malee gaa'ila dhaabbachuu hin dandeessan jechuun dargaggoota saamuu fi dararuu hammeessaniiru. Bal'ina oduutiif Jaal Magarsaa waan qindeeffate qaba. Godina Baha Harargee Bahaa aanaa baddannoo ganda Raamis jedhamu keessatti shiftoonni maafiyaa bilchiginnaa dargaggoota sirna gaa'ilaa geggeeffachuuf qophii irra jiraniin yoo qarshii 5,000 mootummaaf kaffaltan malee gaa'ila dhaabbachuu hin dandeessan jechuun saamichaan rakkisaa jiraachuu maddeen miidiyaa walabummaa Oromiyaatti himan. Haaluma kanaan jiraataa gandichaa kan ta'e dargaggoo maqaan isaa Jamaal Abdoo jedhamu Guraandhala 9 bara 2026 qarshii 5,000 murna bilchiginnaaf kaffalee bultii ijaarratee jiraachuu maddeen eeranii jiru. Ergamtoonni sirna nama nyaataa bilchiginnaa dantaa dhuunfaa isaanii guuttachuuf jecha uummata Oromoo irratti irra deddeebiin naga'ee seeraa tokko malee saamicha ulfaataa raawwachuu itti fufanii jiru. Godina Bahaa Wallaggaa aanaa Kiraamuutti humni finxaaleessa fannoo manneen barnootaa akka kaambii waraanaatti fayyadamaa jedhan jiraattonni. Bal'ina oduutiif Jaal Duniyaa waan qindeeffatte qabdi. Jiraattonni waan jedhan gandoota hedduu keessatti meeshaaleen barnootaa humna kanaan manca'ee humnichi dahoo waraanaa godhatee adeemsi baruu fi barsiisuu waggaa tokko oliif gargarchite. Isaan keessaa tokko kan ta'e manni barumsaa Gandaashuu Kusayyeetti argamu giddugala faannoo ta'uu miidiyaa walabummaa Oromiyaatti himani. Godinoota Ashuu Kusayyee Qilxuu Aboo jireenyaa guddinaa Beekin Baddeessaa jedhaman dabalatee gandoota hedduu keessaa manni barumsaa erga cufamee adeemsi baruu fi barsiisuu dhaabbatee bubbulee jira jiraattonni. Gandoota kanneen keessaa humnoonni finxaaleeyyii buufatanii giddugala leenjii bakka itti naannoo Amaaratii dhufanii walitti sassaabamanii bobbaa fudhatan faa qabu jedhani. Naannoo Amaaratii dhufanii achitti erga walitti qabamanii gara aanaalee godina Wallaggaa Bahaa kanneen akka Giddaa Ayyaanaa, Guutoo Giddaa, Sibuu Siree, godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaalee Amiruu, Jaardagaa Jaartee fi Abee Dongorootti bobba'uun hidhattoota finxaaleeyyii dursanii aanaalee kanneen keessa dahatanii jiran waliin qindaa'anii haleellaa uummata irratti akka raawwatan dhageenye. Aanaaleen Kiramoo akka hulaa daddarbaa humna finxaaleessa faannootti tajaajilti kan jedhan jiraattonni bulchiinsi aanaa kanaa humna finxaaleessaa kana waliin hojjeta jedhanii komatu. Caasaan mootummaa gandoota baadiyyaa mara keessaa humna kanaan diigamee bulchiinsi aanaa gandoota magaalaa qofa bulchaa jiraachuu jiraattonni himaniiru. Mootummaan haleellaa hidhattoota finxaaleeyyii kanneenii yoo dhaabsisuuf kutannoo kan qabu ta'e caasaa aanichaa akka qulqulleessuu qabu karaa hidhattoonni finxaaleeyyii dhufan irratti eegumsa akka cimsu warra meeshaa waraanaa seeraan ala hidhatee nama nagaa fakkaatee hidhattoota finxaaleeyyii waliin hojjetu irraa akka hidhannoo hiiku warra hidhattoota kanneen dahachiisus seeratti akka dhiyeessu gaafatu. Eegaa hordoftoota miidiyaa walabummaa Oromiyaa oduu namaaf qabnu kanumaa oduu birootiin hanga walitti deebinuu nagaan nuuf tura. Horaa bulaa deebana.